እሺ ዋይ ዳይመኖት ከናፍ ዋቀዮኒ ጉዳ ኢንገለቴፈና ቤርገጀሰ ወልትሮ ባብ ዋቀዮ ገለቴፈታሜ ናፊ በኩመ ጅሩ ኢጃጅና ተሪነምኒ ረመደሜፊ እንጅሩ ዮተኤ ዋቀዮኒ እንከደና መታ ኬኛ ገቀበኔ harka keessamaatiin gara ijoollee kanatti qaba. Yaa Waaqayyo Gooftaa guddaa si galateeffannaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin waa'ee ijoollee kanaaf galanni siif haa baay'atu. Horaa baay'adhaa jettee ijoolleen kennaa Waaqayyoodha jettee nu mirkaneessitee Waaqayyo Abbaa iddoo buufata kee kana kan hojii wangeelaatti gufan kan yaa Waaqayyo Gooftaa maccaa hojii isatti jammarte galmaan ga'an har'as dhaloota waan kaafatteef maqaan kee maqaa Yesuusiin kan eebbifame haa ta'u. Ati horaa baay'adhaa qaba jette Fara'oonii Fardoos immoo akka dhaloonni edda dhalatanii utuun dhalatin dhalatanii warra sakkam guddan ajaja baasee wallaalummaatti ijoollummaatti akka isaan hin guddanne ajaja baasee waggaa lamaa gadi kan ta'an hundumaa fidhaa jedhe ati horaa baay'adhaa jette inni hamaan garuu akka isaan jiraanne barbaada walii gallee aboolummaatti nu kennite yaa Waaqayyo Gooftaa warri kan Israa'el ilmaan kee warri kakuun irra jiru labsiin diinaa labsiin seexanaa labsiin isa hamaa maqaa Yesuusiin isaaniin hin danda'amu. Ganama kana kadhanneerra labsii seexanaa maqaa Yesuusiin ijoollee kanarraa galagaashee. Hedduutu kan jedhu lolaa hamaa, bubbee hamaa, qilleensa hamaa, dugda duuba ijoolleetiin yaa Waaqayyo ergee mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 akka nutti dubbattu ijoolleen ishee lolaadhaan haramanii akka badan bineensichi afaan isaa keessaa lola isa hamaa itti gadhiise jedhe. Ati garuu yaa Waaqayyo Gooftaa lolaa sana lafa gargar qabdee akka awwaaltee ijoollee kanarraa labsiin seexanaa maqaa Yesuusiin haa awwaalamu. Dhukkubaan kan dararamu irraa haa awwaalamu. Naasisuudhaan kan ijoollee kanatti darbatamu irraa haa awwaalamu. Ijoolleen kun ayyaana kee keessatti guddatan, si sodaattuuta guddatan, si beekuuta guddatan, si sabeeffatanii jiraachuuta guddatan, si qabatanii maqaa Yesuusiin fagoo akka qaane gootota gurguddaa warra akka Daawitii, warra akka Geediyoonii, warra akka Waaqayyo Gooftaa maccaa ulfina hojjetanii darban akka hojjettoota wangeelaa, akka lallabdoota, akka ergamoota maqaa Yesuusiin ijoollee kana gidduudhaan nuuf akka qaane yaadni keessaaniif baay'atu waan hojjetan hundumaatti isaan gargaare fayyaa isaanii kan dararu irraa dha'i hafuura isaanii kan dararu irraa dha'i maqaa Yesuusiin ayyaanni keessaaniif baay'atu. Akkasumas yaa Waaqayyo Gooftaa ansi kadhannu daa'imman guyyaa haadhaa cubamaniifis hunduma isaaniif hafuurri kee wajjin ta'e si keessa jiraatanii si wajjin ta'anii wangeela galmaan akka ga'an biyyaaf dhalootaaf yaa Waaqayyo Gooftaa ija kee akkatti rakkaatu si kadhanneerra hunduma keenyaa wajjin ta'e maqaa ilma kee maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen.
waaqayyo sinaa eebbisuuti jedhan mee isaan inni eebbisuu galanni waaqayyo